waajjirri muummee ministeeraa nafxanyaa fi muummee ministeeraa Abiy Ahmad wanti walitti fidu hin jiru jedhe. Ajjecha artisti Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 30 magaalaa Finfinneetti raawwate hordofuun rakkoo Itoophiyaa keessatti uumame wal qabatee namoonni seeraan ala hidhaman hin jiru jedhe muummeen ministeeraa Itoophiyaa. Sirni biyyattii dimokiraatessuuf muummeen ministeeraa Abiy Ahmad ganna lamaan darbaniif itti jiran duubatti deebi'eera jedhamuunis dogoggora ta'uu isaa waajjirri muummee ministeeraa barreeffama BBC'f erganiin himan. Ajjecha Hacaaluutiin kan ori'an deeggartoonni isaa kumaataman lakkaa'aman hiriira bahan gadda ibsachaa turan eeruun hiriirri hundi garuu nagaa qabeessa hin turre jedhe. Qaamolee nageenyaa dabalatee namoonni lubbuu dhabee fi qabeenyi miliyoona hedduutti lakkaa'amu manca'uu isaa himan. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmad Oromoon bilisa baheera amma kan barbaachisu misoomaa jedhan. Akka muummeen ministeeraa Abiy Ahmad jedhanitti Joowar Baqqalaa fi kanneen hafan aanga'oota mootummaa ajjeesuuf yaalaa turanii jedhu. Obbo Dajanee Xaafaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa to'annoo jala ooluu himan. Mootummaan kanneen yakka kana keessaa qooda qaban hordofee to'annoo jala oolchaa jiraachuu isaas himan. Haa ta'u malee haalli siyaasaa amma jiru marsaalee hawaasaa dabalatee miidiyaalee idila addunyaa irratti qixa sirrii hin taaneen hubatamaa jiras jedhe. Haala amma biyya keessa deemaa jiru hubachuuf qabxiilee barbaachisoo lama irratti ibsa xiinxalaa kennan. Qabxiin inni jalqabaa humna dheekaman kan itti aanummoo nafxanyaa isa jedhu. Humnoota dheekaman. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmad erga bara 2018 gara aangootti dhufanii hojiilee riiformii lammiilee Itoophiyaa hedduutti abdii horan hojjechaa turan jedhu. Ibsi kun akka jedhutti hojiilee kanaan humnootni dheekaman faayidaan isaanii jalaa tuqamee jira jedha. Humnoonni kanneen irree siyaasaa isaanii fi diinagdee waggoota 30 dabran keessa gabbifatanii dhimma bahuu riiformii kana gufachiisuuf carraaqaa jiru jedhu. Ibsicha kun akka jedhutti mootummaan dirree siyaasaa bal'isuu wal qabatee dhimmootni duraan hiriyoota lamaan qofa jidduutti haasa'amaa ture amma ifatti miidiyaa irratti haasa'amuu eegalamuu himan. Kun amma wanta hin barbaadamne hedduu fidee dhufee jedha. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmad haala kanaan yoo ibsan foolii badaa wayita foddaan manaa ganna 20f cufamee ture banamuu mul'atutti fakkeessu jedha ibsichi barreeffama waajjirri muummeen ministeeraa baase kun. Hiree yaada ofii bilisaan ibsachuu kanatti fayyadamuun namoota siyaasaa tokko arrabsoo fi maqaa wal xureessutti seenanii jedhe. Miidiyaaleen gabaasa saba tokko yookaan amantaa tokko addatti balaaleffatu yookaan gaafiin akka irratti ka'u taasisu hojjechuu eegalan jedhe. Kaan ammoo akka waan mootummaan sirna federaalizimii diigee sirna durii deebisuun injifannoowwan armaan dura argaman duubatti deebisuuf hojjechaa jirutti mootummaa irratti qeeqa ragaa hin qabne dhiyeessuu eegaluun himan. Namoonni gariin mootummaan kun adeemsa keessanii sirraa jedhee obsaan eegaa turus sirreeffamuu hin dandeenye jedhan. Kaan ammoo masaraalee hawaasaa fi miidiyaaleetti fayyadamuun akka muummeen ministeeraa Abiy Ahmad nafxanyaa ta'etti duula irratti bananis jedhan. Nafxanyaa jechuun hiikaan isaa kallattii qawwee baattuu jechuudha. Kan jedhes ibsi kun kanneen jaarraa 19ffaa keessaa qawween kibba Itoophiyaa qabatanis jedhe. Sirna akkasii bara 1974 wayita sirni mootii Haile Sillaasee kufee dargiin aangoo qabatee dhumate. Mootummaan amma jirus ta'ee muummeen ministeeraa Abiy Ahmad waliin wanti walitti fidu hin jiru jedhe. Humnoonni dheekkamanii fi kanneen miidiyaa keessa hojjetan bulchiinsa muummee ministeeraa Abiy Ahmad nafxanyaa jechuun maqaa balleessuuf yaalaa turan jechuun dubbate. Ibsi kun akka jedhutti kun kan godhamuuf sabaa fi saba jidduutti keessumaa ammoo Amaaraa fi Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa uumuufi jedhan. Duulli miidiyaa hawaasaa irratti adeemsifamu nafxanyaa saba Amaaraa waliin walitti hidhee kan gaggeeffamaa ture ta'uun ammoo dhimmichi hammeessaa jira jedhan. Haa ta'u malee seenaa keessatti gita bittaan nafxanyaan Amaara qofa osoo hin taane Tigree, Guraagee, Oromoo fi saboota kaanillee of keessaa qaba ture jedhan.
dargaggoonni hedduun sirna nafxanyaa muummee ministeera Abiy Ahmad golgachuun aangootti deebi'uuf carraaqaa akka jiran akka amanan waan taasifamaniif du'a Hacaaluu Hundeessaa hordofuun dhaloota Amaaraa fi qabeenya isaan irratti miidhaa gahuu himan. Ibsi kun guutumaan guututti dogoggora ta'uu hime. Hidhamuu hoggantootaatii wal qabatee hokkara ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee uummanni wal qabatee hoggantoonni siyaasaa olaantummaa heera biyyattii diiguuf yaalan akkasumas namoonni ajjeechaa Hacaaluutiin shakkaman to'annoo jala oolfamuun isaanii himame. Mootummaan dursee maatii Hacaaluutii waliin erga mari'ateen booda fedhii isaatiin reeffi isaa gara Amboo geeffamaa osoo jiru gareen Jowaar Mohaammed akkasumas Baqqalaa Garbaa keessa jiran humnaan reeffa Finfinneetti deebisee jedhan. Reeffa gara waajjira paartii badhaadhinaa seensisuuf jedhanis walitti bu'iinsa uumameen miseensi poolisii tokko ajjeefameera jedhan. Ibsichi akka jedhutti Jawaarii fi obbo Baqqalaa dabalatee namoonni 35 qabaman meeshaa waraanaa waliin qabamus himan. Namoonni kunneen sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin qabaman jedhamee duulli miidiyaa hawaasaa irratti taasifamaa jirus dogoggoraa jedhe. Namoonni kanneen yakka raawwachuu fi heera mootummaa waan faallessu dalaguun shakkamanii hidhamanis jedhe. Namoota siyaasaa fi rogeeyyiin beekamoon seeraa olii miti jedha. Ammatti rakkoon nageenya Finfinnee fi Oromiyaa keessatti uumame guutumaan guututti to'atamuu fi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kutannoo jabaa akka qabu akeekeetii jira. Toleegaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya utuun ammaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata hamma oduu biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa. Rikicha wanjo